بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المؤمن يأكل في معى واحد. المؤمن مؤمني يأكل نياتجي في معين واحد جتون مريمان تكوفيس نياتجي في معين واحد مريمان تكوفيس. السابع عشر آية أكسبت ما صار وإن الكافر مكبر. أو المنافق يأكل في سبعة أمعاء. منافق نعمو تكافر مريمان تربا نياتجي. خلي جتون نياتي الدميساتو. كايوسا نياتو. nyaata kana fedhiin nyaata ammas mu'minni ammoo nyaata irraa hin heddummeessu nyaata kana wanni nyaatuuf akkuma duuti isaa ibaadaaf itti jabaatu akkatti gabbee dalaguu danda'u ol deebi'ee taa'uu danda'u akkatti jiraatuuf nyaata malee nyaachuuf hin jiraatu jechuudha ma'anaan hadiisa kanaa irra qajeelcha ammas hanga xiqqaa inni nyaatu san keessa rabbiin barakaa isaa kaayaa jira. وعليكم السلام ورحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال. أي عبد الله بن عمر رضي الله عنه ربي سال لمن راجع لتوني إسال لمن راجع لتوما في جنة ما. أباس هذه الصحابة إني الصحابة. سلامه إني أختي صحابة هذه كم جن. رضي الله عنه ربي سر راجع لتوجا. إسال لمن راجع لتوما جنة. مني سبعين الصحابة وكوتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ربي نجي رحمته من جنة في أجره. إن المؤمن يأكل في معى واحد. يأكل نيات في معى واحد مريمان تكوخيس نياتاج. وإن الكافر أو المنافق. كافر وخا منافق نعمه. يأكل في سبعة أمعاء. مريمان ترب نياتاج. نيات الدميس وخيسة وانجنيا تيجو تمو إلى ستي. أدنى وجدت نياتا. متفق عليه. حديث سريف سوفريد جت. يعني كتير مريمان دكو سريف سوفريد. أبقى أمر رماني هكذا دتشو وخانهم دارو بودو كنياتا شو كافري. مؤمن نعمه تكو مخيس نياتاج. هيا. متفق عليه. بخاري مسلم يروي غيره جسم رومان جسم وعليه السلام. بخاري ني سودي سي جرادي ثنا سيه غوري مسلم سي ثنا سيه غوري اودي سي جرادي حديث ثنا رامال قرنا اما نياته تقيسون بوا كبك قبض را قرنا يچو نمني نياته يدميسه درغا قامسا درخه ساسلاوان دو دليدو نياته سنداجس تقول رديدي قامسا خساچو سمون إيجي دوتي أجمدي، أكسجين دوتي أجمدي، سيريله دو خدلنا إيشي دريسوت اللي أجمدي، يعني كروبي سه دمّاته، وني سين تياج دوسان إيرجيم بدون كم نيادا سن ديبيدي، يرو سن نمني نمي فتاتا، نمو واي فتوكو كوتا، نمو فتينو مان كم نتا، نمو دفي وانفام نتا، سمول ليني ulfaatti nama. Merredee biyya. Namni gizeenii fi nyaata qacelluun nyaate jechuudha. Qaama namaa kana keessa dalagaaleen hedduun dalagamuudhaaf maalitti haajamu? Sammuutti haajamu. Sammuu maalitti haajamti? Dhiigatti haajamti. Seeliilee hedduutti haajamti. Ammallee oksijiin hedduutti haajamti. Nyaata gizee hedduu nyaate namni dalagaaleen waan kanaaf silaa hiramtee ga'umsaan hojjetamtu hundi gama nyaataa kanarratti deebiin nyaata kan daageessu godhuufa. Nyaata kana garaa isa daliisuu irratti deebiti. Waariif salaatu laagaa. Yeroo sanitti namni nama ifataa ta'a. Sababaa sanii jechuudha. Gizee garaan si guutamee nyaqsitee fi gizee garaan kee irruu wal qixa faxinaati ati. Gizee garaan qullaatii namni irra faxina. Irra faastiin dafee waa faama rabbiif illee yeroo saniif gaccabsan. Yeroo garaan guutame immoo quufa tokkoon nama dhufu. Maal jedhama rabbi sallallahu alaihi wasallam. Halkan tokko ummaa teenya Safiyaa haadha muumintootaa keessaa itikaafa jirti isii ilaalee osoo deemuu ala bahee toora masjidaa san isaanii hojii dhaabbachuu jiru. Isiin gaggeessitee deebi'uu deemtee hara masjidaa isaanii dhaabbachuu jiru jarri tokko dhufe sahaabonni. Ergama rabbi agarraa sallallahu alaihi wasallam dhalaa hojii dhaabbachuu jira dhalaa agarran akkanatti haadha mana isaati. Dafanii miila fuudhan rasuula rifachiisuun akka nama jooqa isaa dhalaa hojii dhaabbatutti dhufnee haa. Ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam halaaris dikumaa jeen hey suuta dhaabaa jeen isiin tun Safiyaa haadha mana Safiyyaatii jeen zanni isaanii akka firaatu hojjete amma nama masjidaa daawaa godhee gabbee toora magriibaa kana takkaa hojjechuu naa gatte kan obboleettii xiyyaa yoo taate ati obboleettii xiyya isa yoo hin beekne akkami sammuu ta'e keessa waa hedduu dhufaa jechuudha. Dafii yoo si qulqulleesse malee yookaan dalagaan naa baate waan dhumaatii sanii maatee kun warra takkaa hojii rakkoo warra wantaa jidduu jaanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam dafeeti dubbii san tolchuudhaaf uummata saniin akkas hin jenne uummanni rifate sahaabonni yaa ergamaa rabbi astaghfirullah akkamitti si shakkinaa nuti jenne laa jeen inna shayxaana yajrii majra dami min ibni aadam shayxaanni bakka hiddi dhiigaa deemu kana hunda ilma aadam keessa deemaa jeen shayxaanni waan biraa isin keessa darbuun sodaadhee jeen waswaasa biraa saniif akkas qulqulleessee maal jee duba
hidda dhiigaa kana keessa sheexaanni bakka hunda deema itti rakkisaa jee maaliif soommanaan itti rakkisaa jee nyaata xiqqeessuudhaan dhugaatii xiqqeessuudhaan waan qalbii nama goggoisu keessaa takka nyaata heddummeessu namni garuu hin beeku asiin dhuunfa biyya gabbaati mana abbayaa dura saayiba bakka nyaati bulu tokko agarta culuu jettee achii gisee ol kutte juusoo warra dhuguu agarta aboo abukaaduu takkaa fi maarree takka gubbaan gisee nyaggoote qalbiin akkasuma cufamaa deemti. Namni nama ulfaataa tokko nama deeyifataa Imaam Shaafiin maal jee kanaan keessaa baatii kana amma tokko dhajaa guutuu keessaa takkaa guyyaa tokko garaa guuttadhee hin beeku amma tokko dhajaa guutuu wanti na nyaadhu liqimsaa lama liqimsee irraa ka'e waalaikum salaam akkuma beelaan namni kufee lafan dhoyne ibaadaan dadhabe san qofa lama sadiin fudhadhaa jee guyyaa tokko qofa garaan na guuttamee jee amma kudha jaa keessaa guyyaa sanuu qubeef gaa'eetiin firaa deebisee maaliif akkas gootee jennaan ilmi namaan galtuu kanatti ulfaattii jennu nu garaan guuttame halkanis namni yeroo rafu yoo daabboo takkaa lama nyaatee rafu qeessee qoonqoo jechuun subii ka'uun isarra qallaadhi dafee kaasanaa subii garuu nyabboodee yoo rafe namni halkan subii hin qabu من أكل كثيرا شرب كثيرا نام كثيرا وتعب كثيرا وخسر كثيرا المدو لمن الدنيا تي هدور لمن الدنيا تي هدور كي هدو دبا هدو رفاجي هدو خسارة وايد دوسة دبراجي هريم لين نوى هدو مال سنيفون ياده تي كيسون فيوم ما فيس غاري وان اوغيسوني فيا يرو أما أكك عائداتي basic principle jaanii waan fayyatan keessa yeroo ammaa keessatti hoggaa beeruutiin nyaatu osoo hin quufin dhiisii fayyaa yoo barbaade yoo mana hakimaa deddeebi'aaluu hin feruu fayyaddu taate waalaikum salaam tula hoggaa beeruutiin nyaatu osoo garaan nyaatu hin ta'in dhiisii firraa fayyaa qaban ni seeyyuu karaan keessaa baana warra kasii rabbi nama barbaada amiin maal jennaan amma mu'minni marrimaan tokko nyaata kaafirri takkaa munaafiqni ammoo marrimaan torba nyaataati فضل الصمت صدركا چل جچون قبضو خيسب برنا حديث الثامن عشر قالوا ما يچونو اذا خبجه قبضي چالمه قبضي صدركا قبضي هيا ثامن عشر قول سدي التفال عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فم ربي سرها هاجرت ويرجما ربي نجا في من رت هاجرات نيجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان نمنته يؤمن خامن نمنته بالله ربتي واليوم الآخر ويا آخرة ويا بودا سلله نيرو فجأة أمنا نمنته هي فليقل خيرا أو ليصمت فليقل هاجو مال خيرا خيري هاجو خيري هادبتو يدبت أو ليصمت تكاو هاج اللي سوي فرا متفق عليه الرب ولي قال يجي بخاري مسلم حديث عن قصة ما مال تجرا اللي سودر مال دبت خيري دبتشو بك خيري دبتشو سر رايق قمت تجلسون قبل دبتشو تو إرّا في لتا ماراجو مال يو خيري تي وني تدبتو سر يو أنا ما فيدو تي يو أنا ما برسيسو تي يو أنا ما ياديشيسو تي دبتشو تو رج على دبتشو درسا قبل يو أمو خيري خنقم نتاتي وان دبتو خيري خنجران نتاتي ومالي جي ليصمت حاجة اللي سوجي بالايكان قلدين بيتوا لكن قلدي بيتي أبو كم قلدي جرا لك يكون دوج جرا يتي أدوبه تونا ما كتب ديوان نمني يجوا سنيفو خيري خدوبة خيري هادوبة يوقع نمو في الراحة جالس وجه نمني جالس رجع بيجا ما صمت نجا جالسنا نجا بيه نمني دوبنا نمو دوبين تي أكثر سدي جابنتي يوقع دوبتشون سن جالس ور خيري تاتي رجالتو يوقع أمو دوبتشون سن جالس وجد تاتي يوقع دوبتشو في جالسونيز ولكي تاتي ما جاندو ولا namni dubbachuu fi callisuu isaa wal qixa taate wanni fidararuuf jirtu je dubbatus faayidaan finne callisuus waan hir'isne yoo firraa caljeerroo yaafuu je ifuma qaame malee yookaan gizee fataa firraa godhuuf qalbii irraa yoo ta'e malee callisuu fi dubbachuu wal qixa taanaan ifuma taabaa je ammoo yoo dubbachuun san irra sharrii isaa qabaatte usuun waan san callisuutu irra isaa caala usuu qabaa jaa maaliif badii biraa firree doorre cal jechuurra jira yoo ammoo dubbachuun karra caaltu taate khayrii isaa qabaatte dubbachuu qabaa jaan maal jechuudha dubba kuni lisaanul aaqili amaama aqli waraa aqlihi arrabni nama aaqilaa nama hayyuu aqli isaa boodaa jaatu yeroo waa dubbachuu deemtu waan kana yoon dubbadhe biiroo faayidaa fiddimoo hasaara fiddi waan kana yoon dubbadhe wayii tolchitimoo wayii balleessiti waan kana dubbachuu irra caalamoo callisuu irra caalaa waan kana yoon dubbadhe akkanatti ni hiikamti akkana ni gooti nama kana ni biiti kana qalbii ni cabsiti akkasi firraa madaalee namni achi booda dubbachuu qabaa jechuudha yoo akkasiin namni waa madaalee waa hedduun hin baddu amma wanni waa hedduu balleessu jiru osoo waan madaalee darbuudha namni miiree isa dhagaame bum
Ego waan lubbuun tuffeetu takka bakka akkamitti ani maal bum waan isa dhufte cufa namni nama kana ni miti nama kana akkana gooti namni irra kaayyate hin jiru jechuudha. Waliif salaam biyyanii facaastii biyyanii tolchitii nama da facaastii nama walii qabdii namni irra kaayyatu hin jiru. Garuu akkisan akka amantii islaamaa dogongora namni haasawaa isaa madaaluu qabaachuu yoo khayriin keessa jiraanne maal haa godhu jee. This formula beezikidha jechuudha kunillee yookaan khayrii dubbachuu yookaan immoo cal jechuudha jee. Eenyutu gabaase. Muttafaqun alayhi. Bukhari Muslim irra walii galee jee. Haa odeessee ho'i Abu Hurayraa dha. Abbaa Hurayraa odeessee jechuudha. Ergama Rabbii irraa odeessee sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii maal jee? Namni Rabbii fi guyyaa akhiraatti amanaa ta'e dhugoomsaa ta'e haa khayrii dubbatu jee dubbate yookaan callisu hanga dhumaati dhume afaan Oromootiin amma hadiis himuu ni dandeessan. Ka Arabiffaa yoo himtan malee jee na bira fidaa. Akkas. تحريم سب المسلم. Qatti'aanu hadiisni nama muslimaa arrabsuun haraam akka ta'e. Muslimaa arrabsuun haraam walaal. Ragaan kee maal yoo sinjaa hadiisa kanatti fidi. التاسع عشر. Ragaan malee hin taatu wanti islaamaa yaadaan hin taatu firraa maddisiisuu hin taatu. التاسع عشر hadiisni kudha saglaffaa. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود irraa odeeffame rabbi sarraa haa jaalatu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي رحمته نجني رتي أجرات ونجي. سباب المسلم. سباب المسلم مسلم الربصون. فسوق. فسوق خرار بيترابه لا فاسق ماراج. وقاتله كفر. وقتاله إساء الجيسون أمه كفر تكا إساء اللون دريباني كفر داو جيدو. متفق عليه. الرولي قال نيجي. قالوا زمان أما خيسا نما نمني إسلاما أكول بربادو جه. نما نمني إسلاما كمان أولي بو بربادو جه. نما نمني إسلاما أكول جيس بربادو جه. قالوا نمني إسلاما خبجان نيك أبورا إغنيسا جدوسات حرام يقول راك نقول تكو واسديتي مليجي الثيب الزاني نما إيغفو دي زنا دلك سنوغا حاج يسو أينيو نما كخينيا خانو سونتاني موتين كإسلاما يوتي بلجان كإسلاما يوتي إساتو الجيس نما كخينيا ولو قردي سمو بيابد نمني إيمي براتي بلي ولا جيس شريعة خمجيس نجي سنوك دوركا حاج يسو أينيو موتي كإسلاما يوتي بلجان كإسلاما يوتي واتك واسدي تكتن نما إيغفو دي زنا دلك تبي فكتو تبي نكراتو لما فهم مالي وانا النفس بالنفس نما لبو الجيسي نما سريسني الجيسي نما الجيسي أصو الجيفة مي نمني الجيسي على مدى أما مو جيسي ميرا خي سغليس أو خانا را غباب سيدين بدين ومبسين يا دادي سواجه تاين يا تاجد تاين يا چوسا ننجر دويو بير يو نين دوايو بير حركة صاحب سيسا تاين فلنين اتندري بولا مدى أكسي لما فانتنا صدفان أمو نما مرتدي تيتين كي ساديبي خنا أجي نما مسلمة جيسو هنتو إرجما ربي ما جيسو الله سبحانه نما مسلمة عرب سولة هنتو دور كاراجة مال جي حديث براخي ستي أي المسلم يفضل مسلم جتون خمي جنان تكا مسلم جتون خم تورج على إن من سلم المسلمون من لسانه ويده نما مسلمة جتون نما مسلمني عرب ساتي في أركسارا نجيه بيجي كروان نور فتشو زمان أما خيسا دعوان هدون الرب ذاتيتي دعوان هدون الرب دعوان هدون هرينا علمائي هرينا نما دعوة بروتا نجلافونانني إرتي عصاوبا دعوان هدون وانا نور فتشو مالتو يادا ميرو خان نما خان ديبسو في نما خان الدين كيس ديبسو في أكا يادا لا نما خان نمني أكا وانتي رادا بقولو nama kana namni akka bakkan kannineef godhu bakka duraan qabuuf san akka jibbu seedaanni nama kanaatii jee akka laaftuu laalu godhu kaayyoon ergaa guddoo duuba jiraa jechuu waan ta'u amantii islaamaa keessa garuu akka kun akka hin jirre shabaabni keenya beekuu qabu dargaggeessi amantii islaamaa keessa akka hin jiru namni tokko yoo waa balleesse daawwaatti goota yoo waa balleesse haala gaariidhaan yaamta yoo waa balleesse waan inni balleessan haala bareedaadhaan itti himta Fir'aawun irra namni waa balleesse ni jira Fir'aawni maal jee نجمع سوان ولنا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى نجني مصر أقوله هو سخي جل يا عججخي يا الربي غير سنيوجي بدر حكز جاء ربي نبي موسى في هارون يرد ترجمان جين فقولا له قولا لينا تجلا فاجأني جي وقات تبتر لعله يتذكر أو يخشى غرفة متكاسدات شو ملاجين يومو جتوا إفكيسا كابون jecha jajjabaan itti dheeyte gurraa'u si kannuu dhabuma yommuu jecha laafaan itti dheeyte jechi laafaan kee kun isa butee
mee dhaggeeffadhoosaa nama aqlii qabu waliin dhaggeeffatee gorfamuu yookaan rabbi sodaachuun keessa dhufuu malaa jee jecha laafa ayyaamaa jee ana rabbukum laalaa nama jee garuu subhaana rabbiyal a'laa nama jee warraan tana sujuudee rabbiin kiyya ol ta'ee qulqullaa'e ka jedhu namni akka nama amantii keessatti ibliis daran jallatee godhuufa waan akkasii jira jechuudha. Wanni akkanaa kun amantii keessa akka hin jirre amantiillee akka bakka hin buune namni fedhinnaa isaa irraa ka'ee waan akkanaa akkoofu namni hundi beekuu qabaa jechuudha. Yoo anallee ta'e maal jennaan miizaanni shari'aa islaamaa irra deemna waan ta'eef jechuudha abbaa fedhe yoo nama waa balleesse shari'aa irraa yoo nan achi bee anaatu badii qaba malee shari'aa islaamaatii miti amantii islaamaatii miti. Imeejiin fokkottuun narraa mul'atte san amantii bakka hin buutuu jechuudha. Saniif Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa warra akkasii beekuu Rabbi nu haa godhu akkasii Rabbi nu haa tolchu. Maali hadiisni amma baranne nama muslimaa arrabsuun karaa rabbii irraa achi bahuudhaa jedhe isaan loluun dirree ba'anii immoo lola rabboonuun takka ajjeesuun waqitaaluhu kufrummaadhaa jedhe eenyu gabaasa muttafaqun alayhi Bukhari Muslim irra walii galee jechuun kanaas haaya itti idaanamooni gaya haaya itti idaaname abaalama bakka itti ta'e وعيد من كفر أخاه المسلم kun wammalaa ladada dhufneedha waciidu إطاعة ربي بلما سين إنه من كفر نما كفر سيسي كافر نما جين إنه أخاه مسلم وبريساخ مسلمات كافر نما جين إطاعة ربي بلما سين في الجنة أوف العشرون حديث دي دم فارا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه سلم رجل نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي نجي رحمة الله نجي تهاجر أيما رجل خنم فدي وهاتو جي رجل غربا قال لأخيه قال خجئ غرب ما فدي وهاتو نمتو خفدي هاتو خجئ جت مال خجئ لأخيه أبليس ساد خجئ يا كافر يا كافرة تكاواتي كافرة أبلو كافرة خجئين فقد باء بها أحدهما بغادي بئين كافر ما سنفرده أحدهما إسان لم ينكي ساتقو فرده مال جتو يو إني سن دوغان كافر تو باده خجئ خنا كافر برتي دبي أدغا أنا ملا فاخئ أبلو تقون أبلو كافر يو قنين جوتاتي يو دوغان إني كافرته أمبي ربنا باس يومو إني أولاغا كفر ما سننقوتين كافر خنتين تي أنا تو كافر كافر هذا جايسين قبضوا برتة عندك كرمال لفاقه كافر الماجد كم قب كروان نمر فجسون أموني قريب نموما إبادة جبا كافر فاجا قدري دلغان تلداتي كافر اتشابا جيج ودجانم أكلم من مرسلون نقرأ أبلو بلو سي يعني ودجانم أبلو كافر أبلو ين رابط أبلو مريته أبلو خانكو برباد خان مري برباد أباجال خانواجو نيجرا أباجال جتون خانكو مشوار غراغرو مانتو غراغرو مانتو ور أباجال نما كافر رغد دارابي خامنتي إسلام رادت دبمي أكس فاسنجا خغر إمو نغري نمما إبادة وبن قبل هاتو يفدي وان النفد يودلغي أبو بكر في عمر فاجان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يتيدا أبو دافع دبينا كناتوني ميزان أمنتيتي دبونغورو بطال وبلسين يا مسلمات كو يوبلسي وانسم بلسي مالي وهم دم بلسي بيخ namni tokko kan dugunguri jiru namni waa dugunguru mal garuu waan inni dugunguri san bicha irra qomat waan tana balleessi dugunguri jee malee waa hundarraa naqin irraan fuudhin hambifadhu borutti ajantaami nama kan obboleessa keetii bara rabbiinis irraa si gaafataa beek amma dugungurri waan akkasiitii jira yoo nammaan Usmaan deemuu waan hin dalageessin qaba kheyrii hanga xiqqaallee taatu waa balleesse kheyriin dhiyeessan hundi baay'isuu zeeroo taati akkasiin san dugunguru guddaadha jechuudha namni kun wanta na balleesse malee taan qooda isaa akkasuma kaa'e feetu nama jibbitullee haa ta'u qooda isaa kaa'uufi qabdaa jechuudha. Amantii Islaamaa keessatti kaafira namaan jechuun adagaa guddoo qabdii jechuu agartee. Maal immoo hadiisni kun maal jedha? Eenyurraa odeeffame? Abdullahi ibn Umar. Rabbi isaa lameen irraa jaalatu ni jee ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam ni jee maal jee? Ayyumaa rajulin namuma fedhee haa ta'u qaala kajee liyakhii obboleessa isaatiin kajee yaa kaafir ticha kaafira. تكاو إني كافر أتي كافر أبلو كافر خجئين فقد باء بها أحدهما إسأل لمن جيسا تقوماتو كافرات الفرطة جيتشسا
yoo dhugaan inni san kaafira ta'e bee yookaan isaa kaafira jechuudha isa irratti deebi'i namni kaafira namaan jiru isa irratti deebi'i jechuudha ayyee fira dabar متفق عليه. Bukhari Muslim irra walii galee tokkotti النحي annahyu hadiisnitti aanu dhorku عن الإشارات بالصلاح. anil ishaarati namatti akeeku akkanette nama laachuu yaani ni quba akeeku akka taate jechuudha maaliin bisilaahi waan qara qabu takka mancaa haa ta'u takka ablee haa ta'u akkan nama jechuu akeekuun dhorkaa immoo taphaafillee kan itti jechuullee dhorkaadha jechuudha waan qara qabu maaliif dhorke hadiisni ni magaalaa عن أبي هريرة رضي الله عنه abbaa hurayraa odeeffame rabbi sarraa haa jaalatu أن رسول الله Akkuma rabbi irratti haa jiraatu ni jedhe لا يشير أحدكم لا يشير أحدكم تكون كيسن هن أخيهن أكن أخيهن يجي روك إلى أخيه وبليسات تنخيهن بالسلاح وان كارك أبو تنخيهن يجي فإنه شأني لا يدري لا من يدري بيقوله لعل الشيطان لعل الشيطان شيطاني ينزع في يده حركسا خيسا باسو ملا وانسان يو حركسا خيسا باسين بيقوله فيقع في حفرة من حركسا النار خيسا باسين نمني سندرمي يجو فيقعوا إنهم بؤوا ملجي في حفرة بول خيست من النار تي بدر ذاتي متفق عليه. جريتك كأجيسي يجو akkasitti boolla ibiddaa keessatti kufuutu isarraa sodaatama akkas ta'uu mala waan qara qabu walitti akeekinaanii jee ta'anii harkaa baasee fudhate fuudhee akkasii jee hangan takka amantii islaamaa keessatti eeggamtiidhaan namni ugguu magaalaa keessa deemullee mancaasaa akkana qabee akkas godhaa deemuu qabu jee bakka qaraa sana akkana qabee yookaan garagalchee fitti akkanatti akkasii deemuu qabaan akka tasaatti illee akka namaa wajji yoo gufatee kufillee caq namatti hin godhan yoo akkana qabee immoo gufatee namarra kufee ittuma seenuu dhaqee akka shirgooduu qaba jechuudha. Akkasii eeggachuu qabaa jee hadiisni kuni laal jireenyi namaa hangam takka eega shari'aan islaamaa akka badiin hin dhufne hangam takka if dura tiqaqaaya daangaa badiin akka hin dhufne jechuudha hara hundaan badiirraa namni akka fagaatu akkan akka jidduu obboleessaatis akka toltu kaafir akka waliin hin jenne jechan taane akka walitti hin darbanne walillee akka hin arrabsine waliinillee akka hin lolle lafa kaayaa jechuudha daangaa rabbii warratti dalagatu nu haa godhu hadiisa kana eenyu odeesse immoo أبي هريرة وديسه الرأي حديثني أبي هريرة تجر ما رجع لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح تكون كيسوان كارك أبو نكوب بريسات هنا خيخني تكالان نجي خانا خاخون ويتدل لي دادو ككل تقوله وقوة سيجارة ولو إسام بانا بيته مالك شيطاني أبلي سنركاباسي تكوان كارك أبو سن وبريسا سنربوسه سببا سنين نملكم بولي بدا بوي خسارو ملاجي سنيبو إفيقنا أتشدور اللي دل سنيبيقن شو قبضاني شو ربي ورك سيفيق ربنا